Akkam jirtu hiriyootni koo hundi gara chaanaalii keenya Walloo Haasiititti baga nagaan dhuftan. Har'a mata duree baay'ee bareedaa fi jijjiirama guddaa addunyaa irratti fidaa jiru irratti haasofna. Artificial Intelligence gabaabumatti AI kan jedhamu. AI jechuun maali? Addunyaa keenyatti maal jijjiiraa jira? Itti gaafatamummaan isaa maali? Hunda kana har'a waliin ilaalla. Yoo viidiyoon kun isinitti tole subscribe godhaa, akkasuma laayikii fi share gochuu akka hin dagatinne. Egaa hiriyootni koo jalqabaa AI jechuun maal jennee hubachuu qabna. Artificial Intelligence afaan Oromootti yoo hiikne ogummaa namtolchee jechuu dandeenya. Egaa kuni maali? Artificial Intelligence gaaf jennu kompiitarri yookaan ammoo meeshaan tokko akka namaa yaaduu, barachuu, murtii kennuu fi rakkoo furuu kan danda'u yoo ta'e sun AI. Fakkeenyaaf gaaffii gaafattee deebisuu, suuraa keessaa fuula namaa beekuu, konkolaataa ofumaan oofuu, afaan tokko gara afaan biraatti hiikuu, isaan kunniin hundi isaanii AI dha. Kanaafuu AI kuni meeshaa sammuu qabu fakkaatu, meeshaa akka waan sammuu qabu fakkaatu hojjechuu jechuudha. Egaa AI'n seenaa isaa yoo laalle bara 1950tti nama Alan Turing jedhamuun gaaffii kana kaa'e. Innis kompiitarri yaaduu danda'a. Inni kuni Turing test jedhamuun beekama. AI'n seenaa keessatti jalqaba maqaa kana kan argate jechuudha. Bara 1956tti qorattoonni Ameerikaa walitti dhufuudhaan maqaa Artificial Intelligence yookaan ammoo ogummaa namtolchee yookaan sammuu namtolchee kan jedhu moggaasan jechuudha. Egaa ergasii eegalee haga irratti AI'n guddachaa dhufuudhaan ChatGPT, Gemini, Copilot faan yeroo ammaa kanatti dhalatanii hojii hojjechaatti kan jiran jechuudha. Kanaaf AI'n erga eegalamee yookaan ammoo yaadni AI'dhaaf erga kaa'ame waggaa 70 ga'ee jira jechuudha. AI'n addunyaa keenya keessatti maal hojjetaa jira yookaan maal hojjechuu danda'a? Fakkeenyaaf gama fayyaatiin haa ilaallu. Doktorootni AI fayyadamuudhaan dhukkuba kaansarii, diyaabeetii fi kan kana fakkaatan saffisaan adda baasuuf itti fayyadamaa jiru. Akkasuma immoo qorichoota garaagaraadha jechuudha. Gama barnootaatiin yoo fudhanne fakkeenyaaf barattoonni YouTube irratti baratan AI'n kuni viidiyoolee barnootaaf ta'an filatee gara isaaniitti geessa jechuudha. Kan biraa qonna keessatti fakkeenyaaf akkamitti biqiltuu tokko seeraan yookaan immoo dhukkubarraa bilisa goonee akka guddifnu isarraa itti fayyadamuu akkasuma immoo haala roobadhaa jechuudha. Kan biraadhaa immoo geejjiba yoo fudhanne fakkeenyaaf Teeslaan, Waymoo faan konkolaataan kunniin of danda'ee AI'dhaan kan hojjetan yookaan immoo AI'dhaan kan deemanidha jechuudha. Egaa walumaa galatti jechuudha isin yeroo Feesbuukii, TikTok fi YouTube fayyadamtan AI'n kuni viidiyoo fi meeseejii isinii fakkaatan yookaan immoo meeseejii isinii malan gara keessanitti geessa jechuudha. Gama biraatiin warreen akka Google Assistant, Google Translator isaan kunniin hundi isaanii AI'dha. Kaameeraa bilbila keessanii fakkeenyaaf yoo fudhattan fuula namaa adda baasee kophaatti background isaa daakutee fuula namaa qofa jechuudha. Gabaabumatti AI jechuun waan yaaduu danda'u tokko jechuudha. Egaa sodaa isaadhaa fi yaaddoo AI'dha. Yoo ilaalle AI'n akkuma faayidaa qabu yaaddoolee tokko tokko ni jira. Fakkeenyaaf tokko hojii dhabamsiisuudha. AI hedduun hojii namoonni hojjetan bakka bu'ee galanii jira. Fakkeenyaaf warshaalee keessatti rooboototni iddoo namaa bu'uudhaan hojii hojjetaa jiran. Inni kun immoo hojii dhabamsiisuudhaan dhiibbaa namarraan ga'uu kan danda'udha. Kan biraa immoo odeeffannoo sobaati. Egaa AI fayyadamuudhaan suuraa fi viidiyoo sobaa hojjechuun salphaa ta'ee jira. Inni sun deepfake jedhama. Nama tokko waan hin hojjenne hojjetan fakkeessu viidiyoodhaan akkasuma immoo suuraadhaan jechuudha. Kan biraa piraayiveesii yoo ilaalle AI'n kuni daataa keenya hunda ni funaannata jechuudha. Wanta nuyi itti haasofnu haala nyaataa keenya yoo taasifnu akkasuma immoo haala deemsa keenya iddoo kam akka jiraannu gabaabumatti odeeffannoo nuyi itti haasofnu kana ni funaannata jechuudha. Inni kunillee piraayiveesii irratti rakkoo ni qabu. Kan biraadhaa mootummaa fi dhaabbileen gurguddoon akka meeshaa waraanaatti illee ni fayyadamu eegalanii jiran jechuudha. Inni kunillee immoo dhiibbaa guddaa kan qabu jechuudha. Kanaafuu AI fayyadamuun barbaachisaa ta'ee garuu ammoo of eeggannoodhaan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Egaa hiriyootni koo gaaffiin ijoon tokko ni jira. Nuti AI fayyadamuu ni dandeenya gaaffii jira. Egaa eeyyee AI fayyadamuu ni dandeenya. Maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf ChatGPT fi Gemini fayyadamuudhaan qorannoo fi barnoota keenya gargaarsifachuu ni dandeenya. Akkasuma immoo AI tools fayyadamuudhaan biizinesii keenyaaf kontentii hojjechuu ni dandeenya. AI koodiingii, diizaayinii, raayitingii akkasuma viidiyoo editingii barachuudhaan jiruu keenya fooyyessuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kanaaf AI akka meeshaa waraanaatti osoo hin taane
akka meeshaa barnootaatti itti fayyadamuu kan qaban jechuudha. Egaa hiriyootni koo har'aa wantoota gurguddoo muraasadha. Innis AI jechuun maal akka ta'e, seenaa isaa, addunyaa keenya keessatti gahee isaa, balaa fi yaaddoo isaa, akkasuma immoo inni itti fayyadamuu ni dandeenya kan jedhu ilaallee jirra. AI'n har'a addunyaa jijjiiraa jira. Isin filannoo lama qabdu. Tokko duubatti hafuu, inni lammaffaan ammoo barachuudhaan fuulduratti tarkaanfachuudha. Egaa kanan isiniif AI baradhaa. AI maal akka ta'e itti seenaatii ilaalaa. Egaa ani chaanalii kana kanin jalqabe isiniif viidiyoo teekinooloojii waliin qabatu isin barsiisu jechuudha. Kanaaf chaanalii kiyya kana immoo sabskiraayib godhuu akka hin daganne, akkasuma viidiyoon kiyya yeroo an gadhiise akka isin bira ga'uu barbaadan mallattoo notifikashinii kana jechuudha. Immoo beelaayikanii kana banaa taasiftu erga sibiilatti yoo viidiyoo bal'akkise kallattiimaan notifikashinii isiniif ergaa jechuudha. Egaa yaadaa fi egaa qabdan koomentii irratti biraan akkasuma gaaffii yoo qabaatan illee koomentii irratti gaafachuu ni dandeessanii. Akka viidiyoo biraatiin nutti dhiyaannetti.